Hello, akkam jirtu nagaa keessanii ani Dr. Giyoo Sanabarraati. Har'a kan nuti waliin ilaaluuf deemnu waa'ee dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa yookiin hypertension kan jennudha. Egaa dhiibbaan dhiigaa akkuma beekamu dhukkuboota dhokatoo yookiin osoo hin beekamin lubbuu namoota hedduu galaafatan keessaa isa tokkodha. Kunis abbootii, harmoolii fi dargaggoota hedduu osoo irratti hin beekamin haala tasa ta'een mul'achuun kan lubbuu aga lubbuutti miidhaa guddaa geessaa jirudha. Egaa jalqaba wanti nu ilaallu waa'ee hiika dhiibbaa dhiigaa jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Isatti aansuudhaan sababoonni dhiibbaa dhiigaa kana nutti fiduu danda'an maali kan jedhudha. Akkasumas immoo dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kana namni qabu mallattooleen isaa maali mallattoolee maal arge atattamaan kana mana yaalaa deemuu qaba kan jedhuu fi rakkoowwan walxaxaa inni fidee lubbuu keenya galaafachuu danda'u akkasumas dhumarratti yaala isaa fi maal gochuu qabna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa jalqaba irratti akkuma dura kaasee dhiibbaa dhiigaa jechuun noormaalii uumamaan qaama keenya keessa dhiibbaan dhiigaa ni jira. Kun innaa jennu dhiigni onnee keenyarraa maddu karaa kutaawwan qaama keenyatti deemuudhaaf ujummoo dhiigaa keessa dhiibamee deemuuf dhiibbaa dhiigaa barbaada. Kun noormaalii inni jira dhiiga keessa. Inni sirriin immoo 90 kun sistoolii kan jennu 90 jalli immoo distooliin kun 60 fi aga 120 egaa kanaa olitti yoo ol ka'e dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa yookiin hypertension kan jennu kana ta'a jechuudha. Kan biraa wantoota dhiibbaa dhiigaa ol ka'aaf nu saaxilan tokko ulfaatina garmaleedha. Akkuma beekamu ulfaatinni garmaleen dhibeewwan adda addaatiif nu saaxiluu danda'a. Isaan keessaa kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba garaagaraa kalee fi kan kana fakkaatan nu saaxiluu danda'a. Kan biraa tamboo xuuxuudha. Tamboo xuuxuu nyaata coomne yookiin zayinni itti baay'ate yeroo hedduu soorachuu akkasumas nyaata soogiddi itti baay'ate soorachuu, alkoolii baay'inaan dhuguu fi dhukkuboonni kanneen biroo kanneen dhiibbaa dhiigaa kanaaf nu saaxilan illee ni jiru. Isaanis dhukkuba sukkaaraa qabaachuu, sochii qaamaa gochuu dhiisuu, dhukkuba kalee fi akkasumas maatiin dhiibbaa dhiigaa qabu yoo ta'e maatiin illee carraan ilmi yookiin intalli isaanii ittiin qabamuu guddaa ta'a. Itti aansee wanti nu ilaallu mallattoolee dhiibbaa dhiigaa namni dhiibbaa dhiigaa qabu tokko mallattoolee akkamii agarsiisa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Tokkoffaa mataa dhukkubbiidha. Mataa dhukkubbii hamaa keessumaa ganama kara duubarraan kara morma keenyaa olii kara duubarraa kan nu qabu yoo ta'e mataan dhukkubbii kun mataa dhukkubbii sababa dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa ta'uu danda'a. Kan biraa mataan namatti salphachuu. Yeroo baay'ee namoonni tokko mataan kiyya narra hin jiru jedhanii himatu. Mataan namatti salphachuu, dacheen namaan naanna'uu, lafatu naan mara jechuu, ija keenya nu dimmisu yookiin funuuna funyaanii fi kanneen kana fakkaatan mallattoolee dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa ta'uu danda'u. Yoo kanarra darbe immoo sammuu keenya keessatti dhiigni akka dhiigu gochuudhaan akka nu of wallaalu yookiin istirookii kan jennu qaama keenya harkaan miila keenya nu laamsheessuun yookiin of wallaaluu dubbii dadhabuu kun mallattoo dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'u. Kan biraa akkuma dura jenne kan nu ilaallu dhiibbaan dhiigaa kun rakkoo walxaxaa akkamii qaba kan jedhudha. Rakkoo walxaxaa inni qabu wantootuma amma kaasne keessaa istirookii namatti fida. Sammuu keessatti dhiigni dhiiguudhaan sammuun keenya akka miidhamu gochuun qaamna keenya laashessuu fi of wallaaluu dubbii dadhabuu kana fiduu danda'a. Kan biraa kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a. Dadhabbii onnee fida somba keenya irratti wantoota kana rakkoo walxaxaa hedduu nutti fiduudhaan haga miidhaa lubbuutti nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Egaa yaalli isaa maalinni kan jedhudha. Namni dhiibbaan dhiigaa irratti argame tokko hubannoon isaa laalamee dursa dhiibbaan dhiigaa isaa baay'ee kan waliin kaan yoo ta'e lifestyle modification yookiin jireenyuma isaa akka jijjiiru kan gorfamu. Egaa kunneenis sochii qaamaa gochuudha. Ulfaatina garmalee hir'isuu, istireesii yookiin aarii baay'isuu dhiisuu, nyaata of eeggannoo gochuudha. Nyaata soogiddi itti baay'ate nyaachuu dhiisuu, nyaata zayita yookiin coomni itti baay'ate nyaachuu dhiisuu fi dhibeewwan sukkaaraa fi kalee yoo jiraatan to'annoo hordoffii gochuudhaan isaan akka to'ataman gochuudha. Egaa
Kanarraa kanaaf yaalli mana yaalatti qorannoowwan adda addaa irratti hundaa'uudhaan qorichoota adda addaatu kennamuu danda'a. Egaa dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa osoo beekamin lubbuu nama galaafachuu danda'u kana mallattoolee kana argine atattamaan mana yaalaa deemnuun kittilii ogeessi fayyaa gorsa ogeessi fayyaa nuu kennu fayyadamuudhaan lubbuu keenya akka hin miine gochuu dandeenya. Egaa galatoomaadha. Video keenya kana YouTube kanaaf like share gochuun nu bira dhaabbadhaadha. Kan biraa qabannee aga walitti deemnutti nagaata.